Shamaa harka fuunee akkam jirtu jaalatamtootaaf kabajamtoota miidiyaa hawaasaa karaa kamiinuu nu hordoftan akkuma beekamu yeroo garaagaraatti viidiyoo garaagaraaf viidiyoo barsiisuu fi viidiyoo bashannansiisoo qabadhee isin dhiyaachaa akkan ture beekamaadha. Maarree YouTube irratti yeroo garaagaraatti viidiyoo barsiisaa garaagaraa bashannansiisaa qabadhee isin dhiyaachaa akkan ture keessattuu karaa Qabduu TUBE namoonni na hordofaa turtan beektu jedhee yaada. YouTube'n Qabduu TUBE suni yeroo ammaa paaswordiin isaa badee na harkaa gubateera. Wanta nama dhibu baay'ee subscribe guddaa qabatee akkasuma hojii horii guddaa qabatee na harkaa baan ta'eera jechuudha. Kanaaf amma immoo yeroo ammaa hojii haaraa qabadhee akkuma duraa sana hojii barsiisuu fi hojii barsiisoo qophiilee garaagaraa qophiilee keessattuu aadaa Oromoo irratti kan xiyyeeffate akkasuma immoo namoota beekamtii guddaa qaban namoota addunyaa kana irratti dhiibbaa uuman qabadhee dhiyaachaa akkuman ture. Ammas immoo namoota garaagaraa namoota seenan isaanii namoota barsiisa jedhee yaadee affeeruudhaan karaa Qabduu shootiin yookaan YouTube Qabduu shoo banee yookaan immoo kireet godhee karaa sana immoo waan haaraa qabadhee dhufaan jira jechuudha. Namoonni Qabduu shoo yookaan immoo YouTube koo subscribe goonee jaalala waaqayyootiin YouTube'n inni duraa sun gubateera waan ta'eef yookaan immoo baan ta'eera waan ta'eef Qabduu shoodhaan subscribe gochuun na bukkee akka dhaabattanii jaalala waaqayyootiin ammas affeerras ni godha. Naadee karaa TikTokis warroonni na beektan TikTokii niif mucaa siikoo mandoo jedhamu TikTokii qaba. TikTokii koo irratti karaa followersii 40,000 maatiiwwan hagas ga'u horadheera. Ammas immoo jaalala waaqayyootiin kanuma caalaa mucaan keessan qaxaleen keessan akka guddatuuf sinirraa wanti eegamu TikTokii koo immoo qophiilee achirratti darbu yookaan immoo viidiyoowwan achirratti daddarbu like comment repost copy link gochuun nabukkee dhaabadhaa jechuun hawwii koodha. Ammas sinan gaafadhaa jaalala waaqayyootiin karaa Facebookis warroonni nu hordoftanii Facebookii guddaa followersii gara 23 ta'u qaba. Karaa sanillee warroonni nu hordoftan niif mucaa haadha koo kan jedhu qaba Facebookii waan ta'eef karaa san na hordofaa jechuun jaaladha. Maarree wal guddisnee wajjiniin haa guddannu. Unity is power jetti warri faranjii tokkummaan humna waan ta'eef wal qabanneet laga ceenaa Oromoon akkuma mammaaku jirbiin wal gargaarteet arba hiite akkuma jedhamu wal gargaarree waan guddaa hojjechuu dandeenya. Keessattuu akka arsiitti yuutuubaroota gurguddoo hin qabnu baay'ee kun itti gaafatamummaa guddaadha waan ta'eef ergama guddaa baannee jirra waan ta'eef abjuun dura keenya jiru mul'anni dura keenya jiru wantoota gurguddaa hojjennee dhiibbaa uumnee jiraachuu barbaadna waan ta'eef hinaaffan laphee keessan jirree waan kana gochuun nu deeggaraa har'as nu bira dhaabadhaa. Follow gochuun keessan nu fayyada. Subscribe gochuun keessan, like gochuun keessan, repost gochuun keessan, commentii barreessuun keessan, yaada keessan nu qooduun keessanii nu fayyada. Sababni isaa jabeessee nu dhaaba waan ta'eef kanaaf like comment godhaa. Yaada keessan nu qoodaa. Dogongora immoo kuni dogongora jedhaa irra nu deebisaa. Wanta sirrii ta'e immoo itti nu jabeessaa jabaadhaa. Simbukkee jirra jedhaa nu deeggaraa. Yaadni keessan yaada guddaadha waan ta'eef kanaaf yaadni keessan nuuf galaa ta'aa. Kanaaf nu bira dhaabadhaa jechuun abdii qabaa. Keessattuu wanta cimsee isinitti moo jiraate YouTube koo kallattii kamiin gaafa isin bira ga'ee subscribe godhaa. Namoonni gaafa share irratti godhan subscribe godhaa. Ittiin kaffaltan sababbii ta'eef bakka wanta gaarii baay'ee social media irratti namoonni yaada sirrii fi yaada gaarii qabatee gaafa akkas gara miidiyaatti bahee namoota deeggartoota hin qabu. Kanaaf social media irratti kan jaalatamu yeroo ammaa keessattuu jaarraa 21ffaa kana keessatti namoonni yaada negatiivii hojii negatiivii hojii duudhaa sabaa baay'ee balaaleffatu yookaan immoo aadaa sabaarraa adda ta'e baay'ee wanta ciigaasaa ta'e gaafa
hojjetu hin deeggaramu. Baay'ee followers baay'ee qabu namoonni akkasii. Namoota yaada gaggaarii, yaada barsiisoo, yaada bashannansiisoo qabatanii gara keessan dhufan deeggaraa, utumsaa, bira dhaabadhaa. Ana qofa miti namoota biraa kan akka koo wantoota akkanaa hojjetan jechuudha. Encourage godhaa bakka. Kanaafi akkasiin jechuun barbaada. Dhaamsi koo inni dhumaa subscribe godhaa. Deeggaraa na bukkee dhaabadhaa jechuun hawwii koodhaa. Ani qaxalee keessaniif tudha. Yeroo dhiyootti immoo hojiiwwan gaggaariif hojiiwwan babbareedoo mimmiidhagoo keessattuu aadaa Oromoo irratti, keessattuu Arsii irratti wal qabatee waan haaraa qabadhee nan dhufaa. Na eegaa karaa Qabduu shootinii. Hamma sanatti immoo nagaan naa turaa. Qophii biraan wal arginaa. Gooftaan sanaa eebbisuu, barri keessanaa eebbifamu. Shalom.